lakkoofsa 10 kanaa achi jedha. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatan wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu jedha humnoota haaboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa kana seerratan maccaa fuurotaan minaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo wal qabna jedha. Kanaafis guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaa hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa jedhatu dubbata. Mata dureen siniif kennu gooftaatti jabaadhu waan jedhu irrattan dubbadha. Sinni dhaggeeffadha. Barri keessa jirru bara dhumaati. Bara dhumaa waan ta'eef gooftaa Yesuus qajeelfama amantootaaf laatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 odeeffannoo ilaaltan waa'ee deemsa isaa waa'ee biyya lafaarraa ka'uusaa dubbatee sichi biyya lafaatti hin argamu. Jabaadhaa sin garuu jedhe rakkina qabdu biyya lafaatti garuu jabaadhaa jedhe biyya lafaa immoo ni mo'eera. Kanaaf bara namoonni baay'een kiristaanummaa isaanitti laafaa jiran. Baratti namoonni baay'een kadhannaa isaanitti tajaajila isaanitti laafaa jiran. Bara jilbi namoota baay'ee mul'ukaa jiru kana keessa gooftaan sagalee kana akka hin dubbadhu laphee koorra kaa'e. Efesoon kuni hiiki maqaa ishii barbaadamtuu jechuudha jedhu beektonni. Efesoon kana namni baay'een hin barbaada magaalitti akkuma nama Finfinneetti galuudhaaf biyya lafaa kanarraa Ameerikaa jiraachuudhaaf barbaadu diinii guutee carraasa eeggatu magaalaa Efesoon amma biyya Turkii jedhamti. Magaalaan Efesoon kun naggaadonni jireenyaaf hojjettoonni mootummaa jireenyaaf inni baratu barnoota isaaf hin barbaadatan baay'ee jireenyaaf mijattuudha jedhama. Garuu bakka namoonni baay'een kun itti walitti qabaman waaqoliin tolfaman baay'een magaalaa sana keessa jira. Bara Phaawulos ergaa kana waldaa kiristaanaa barreesse. Magaalaan Efesoon dukkanooftuu turte. Phaawulos namni ergama Kiristoos qabu garuu wangeela kana fudhatee gara magaalaa kanaatti adeemu. Hamma achi keessatti saree badiisaa ajjeesanitti illee gatii gurguddaa kaffale waldaa dhaabuudhaaf. Du'e jedhanii gadi isa boqotan mandara sana keessaallee. Waaqayyo magaalaa kana hin barbaada. Qaalluun hin barbaada. Xonqaawonni hin barbaadu. Biyyi lafaa hunduu hin barbaada. Kanaaf Phaawulos magaalaa Waaqayyo barbaadu kana Waaqayyoof kennuudhaaf Waaqayyos magaalittii barbaada. Bara kana wanti nama barbaadu baay'ee jira. Numa mataa keenya akka magaalaa warra Efesoon kana jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanti Waaqayyo nutti dubbachuu barbaade gooftaatti jabaadhaa jedhi dubbadhu waan naan jedheen mee nama cinaa taa'utti garagalaati gooftaatti jabaadhu naa jedhaani. Kanaaf waldaan akkuma ta'etti hidhattee dhaabatte magaalaa kana keessa sirna dhaggeeffadhaa. Baay'ee chaalenjii guddaadha. Hariyatama guddaadha. Waaqni isa kana miti. Harxeenes waaqa jedhamtu waaqa tolfamtu kana miti. Waaqni isa kana miti jireenya kennuun kun jedheetu hojii isaan hojjetan. Harkaa bashaleesse wangeela fudhatee dhaqe. Phaawulos baay'ee soqaniitu muka kana gurguratu waaqa tolfamaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een galii ittiin argatan kanallee horiin kun irraa hafe. Kanarraa kan ka'e Efesoon keessatti goolii gurguddaan isaa ka'uu jalqabe. Kanaaf waldaan kiristaanotuma chaalenjii keessa jirtu Waaqayyo waldaa kiristaanaa biyya san keessatti dhaabe karaa Phaawulos. Kanaaf ergaan isaa kun waldaadhaaf jechuudha. Waan waldaa Waaqayyoo diigu waan jiruuf wanta waldaa Waaqaa keessa seenee balleessu waan jiruuf waan tokko isaan gorsaa jira. Kana achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Waan baay'ee gorsee kennaa waldaa keessa jirullee gorsee eebba fuuraa waldaa Waaqayyoo keessa akka jiru waan baay'eetti hime.
Egaa ogeessota ta'a jedheen waan garaagaraa isaan jabeesse abbootii gorsee daa'imman gorsee sadhumaa boqonnaa kana dhumarratti maal jedhaani gooftaatti jabaadhaa jedhe. Waaqayyo bara kana akkasatti jabaannu barbaada. Firoota koo Efesoonitti dubbachaa jiru amma Waaqayyo nutti dubbachaa jira. Kanaaf gooftaatti jabaachuu jechuun cimuu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jecha isaa keessaa cimi namaan jedha, jabaadhu namaan jedha. Kanaaf kiristaani maalitti jabaachuu qaba waan jedhu dabnee waliin ilaala. Kiristaanni jabaachuu qaba. Har'a hin jabaanne taanaan otoo gooftaan jabaadhaan hin jedhu hin jabaanne taanaan rakkoo sana numa mataa keenyatu fudhata. Namni nuu fudhatu hin jiru, matuma keenyaan fudhanna jechuudha. Kanaaf tokkoffaa kiristaanni maalitti jabaachuu qaba? Humna isaa argachuutti jabaachuu qaba. Humna Kiristoos biyya lafaa kana keessaa ba'uudhaaf ooluudhaaf humna Kiristoos argachuu danda'u nurra jira. Humna mataa keenya beekumsa mataa keenya biyya lafaa kana moo akka hin dandeenye beekaa. Humni ittiin biyya lafaa moonu nuu kenname. Hindis hafuura qulqulluu. Kiristaanni keessumaa hafuura qulqulluu hin qabne kan Kiristoos miti jedha sagalee Waaqayyo. Dhageessanii kiristaanni hafuura qulqulluu hin qabne kan Kiristoos miti. Kanaaf humni kuni dubbii isaatiin guutamuudha. Humni kuni hafuura qulqulluu fudhachuudha. Bartoota maal jedhee gorse gooftaan hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti abdii abbaan koo isinii gale isa isinitti hime sana eeggadhaa malee hin bayinaa jedhe. Hamma humna fudhattanitti hin bayinaa. Namni humna hin qabne adeemee karaa kutuu hin danda'u. Namni humna hin qabne baratee milkaa'uu hin danda'u. Foon keenya kanaaf humna kan nu ta'e nyaata nuyi manaa nyaannu deeggarsa maatii ta'uu danda'a. Jireenya gooftaa wajjinii garuu humna kan nu ta'u tokko jira, innis hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu kana hin qabnu taanaan hafuura qulqulluu kana wal baruu danda'u nurra jira. Hafuura qulqulluu kana kadhachuu danda'u nurra jira. Kanaaf gooftaatti jabaadhaa jedhe. Yeroo jabaatan maalitti jedheeni humna isaatti jabaadhaa jedhe. Gooftaan humna qaba. Humna isaa nuu kennuu barbaada. Humni Waaqayyo ittiin fayyadamee nu fayyise hafuura isaatiin, sagalee isaatiin. Kanaaf firoota koo kan nuti jabaachuu qabnu amma humna Waaqayyo argachuutti jabaachuu qabnu. Baradhus barachuu baadhus, nagadis nigdiis dhabu, hojii qaban dhabu. Humni Kiristoos amanaadhaaf hin barbaachisu. Namni humna Kiristoos hin qabne dura isinitti beeku keessa ga'uu hin danda'u. Waan tokko isinitti mootonni irra hin darbin. Ganama kana nan kadhadha. Harka keessan ol kaafadhaa. Siniif han kadha. Ol kaas sirriitti akka nama humnicha fudhachuu barbaada. Humna rakkina bira si dabarsu. Humna dhukkuba bira si dabarsu. Humna hafuura bara dhumaa bira si dabarsu. Humna foon kee si moosisu. Humna ila jalloota si moosisu. Waaqayyo barii ganamaa kanaa kaasee siif haalaa to'amedha. Mee harka kee raasi yaa Waaqayyoodha. Humna kee laalaatu jedhaanidhe. Siniif haalaatu Waaqayyo. Mee galateeffadhaa Waaqayyo humna isaa sinii kenna. Sabaan humna isaa fudhachuu. Nama mana Waaqayyo yeroo dhufu humna Waaqayyo guutamuu caala maqaa qusaaqusii waanuma biyya lafaa kana otoo Waaqayyo isaa kenne indaaqqoo otoo kenneef hojii otoo kenneef mana otoo kenneef irra jaalatanan gaarii nama barbaachisan. Yeroo hundumaa Waaqayyo waan nu barbaachisu waan beeku isa barbaachisuu danda'u. Inni quwwata biyya lafaa hin qabu. Gooftaa manuu baatteeyyuu hoolaa bitachuu dandeessa. Qotiyyoo uffata gaarii uffachuu dandeessa bitachuu dandeessa. Mana gaariitti galuu dandeessa. Gooftaan qabaate. Waaqayyo humna isaa nu kennuu barbaada. Humna ittiin lallaban. Humna ittiin mana isaa keessa dhaaban. Humna ittiin hafuura dhibba jaabjaatamii jaaboon. Humna ittiin foon keenya kan dogoggorsiisu. Gara quraammaatti kan nu gottatu. Birri hundee wantamaan hunduu irraa la ture. Maqaa qulqulluun jaalala horii irra ati isaanii dhaban. Waldaa dhaban. Gooftaa isaanii dhaban. Hiyyaa isaanii dhaban. Tobbolaa isaanii dhaban. Jaalalli horii baay'ee gareedha. Horiin siniin barbaachisu hin jedhu maqaan. Horii jaallachuun garuu hammeenya baay'ee keessaa murtaa'e. Humna
humna ittiin waan biyya lafaa kana mootu isa kana argachuutti jabaachuu qabdu. Dhuguma isinitti hima kiristaanni dur gara mana Waaqayyoo dhufu afaan haaraa isa nan dubbadha. Eessa waan ni dhiba eessa ni jibboo banamee waan Waaqarraa argaa dheebote lissaana uuman dubbadhaa dheebote hinnamma waggaa 15 waggaa 20 afaan haaraan qabu hafuurri qulqulluun itti daasa'u mul'ata Waaqarraa hin argu dadhabbii guddaa dhabu. Kanaaf gooftaan akkana isiniin jedhaa jira humna kootti jabaadhaa jedhinnaan jedha gooftaan harka kee ol kaasi. Humna qabeessi dhaabu duwwaa miti humna dabarsee soofu Waaqayyo siif laata. Warri jiddanii ameen jetta siniif haa ta'udha. Waaqayyo warruma ameen jedhe kanaaf humna haaraa irra naa ta'e akkasana humna gararraa yaabe Waaqayyoon koo jedha naaf kenna jedha. Itti jabaadhu sii kenna Waaqayyo barbaadi sii laata Waaqayyo kadhadhu sii kenna Waaqayyo. Humna koo fudhattan malee baay'inaan humna kana argattu taana hin dhalta hin baata jireenya waan sii kenna keessa mana Waaqaa keessa kan sinaawu hojii Waaqayyoo kan si hojjechiisu biyya lafaa keessatti illee yoo hojii Waaqayyoo hojjechuu baate biyya lafaa akkaati mootu kan si godhu mataa kee akkaati mootu kan si godhu kiyyoo foon kee akkaati mootu kan si godhu humna kana dhafnatoo Waaqayyo bara kana nama baay'eetu inni hidhatee akka jiru waan natti maalu marga keessa ol kaasaa humna ittiin galma keessa nan siniilaadha jedha Waaqayyo. Bara namni hin kadhataa kadhannaan isaa humna dhabe hin lallaba hin faarfata waldaa hin deema gaa'ila dhaabeera humna dhabeera namni otoo nagadu humna dhabeera otoo lissaana jedhu dubbatu humna dhabeera. Yaa Waaqayyo siin kadhadha nafaana warra humna barbaadan ganama kana humni haaraan tokko nama kanarraa duubatu. Humna qabdan taana dhuguma isinitti hima bubbeerraa naftan bubbeen waan humna hin qabne fuudhee deema. Aloonni kun maaliif hiddoo gadhiisa maaliif bada maaliif waan arge keessatti kufoottan humna dhabe humna ittiin dhaabatu dhabe humna ittiin foossaa ba'u dhabe humna ittiin jaalala waliin laadda ba'u dhabe humna ittiin cubbuu baqatu dhabe. Humnichi gaafa sirra dhufe cubbuu si baqachiisa biyya lafaa si tajeessa jaalala Kiristoosi si macheessa. Inni kun gaafa sirra dhufe raalee biyya lafaa keessatti sin argan raadaa lamaa harka kee bulgaasuudhaan harka lamaansa gooftaa Yesuus warfaa humna ergachuudha warra waldaa keetti marmaaramee gooftaa humna gararraa irra naa kaayatu maaloo iyyaati amee humna sinii kenna Waaqayyo. Jabaadhu humna isaa barbaadutti gaafa humna Waaqayyo argatte qottee sii ta'a barattee sii ta'a nagaddee sii ta'a. Koo warri kan maaliif seexana wajjin hidhata godhatu xonqaayii wajjin maaliif hidhata godhatu beektu humna nuu taane nu gargaare. Hafuurri Kiristoos garuu xonqaayii kana hin caala hafuura biyya lafaa kana keessaa hin caala. Hafuurri nu arganne hafuura biyya lafaa kana miti hafuura isa warra biyya Waaqarraati. Hafuurri warra biyya Waaqarraa gaafa sirra dhufu waan aduudhaa gadii si tuffachiisa. Raadaa baagaatiyaa waan aduudhaa gadii akkaati tuffattu konkollee akkaati tuffattu laaraa hin darbaa waan ta'eefanii harka kee ol kaasi. Hafuura waan aduudhaa gadii si tuffachiisu humna gararraa siif haa laatu Yesuus. Ammoo biyya lafaatti jireenyi kee yeroon kee dhumu gooftaan akkasitti dhumne yookiin gara isaa akka deemu. Kiristaanni mana isaa galgala dagachuun qabu. Namni humni kun irra dhufe waan lafarraa badaa xiyyeeffannootti hin waan samiirraa yaada. Assaayeta achitti ol kaawwata. Hin adeema galma ga'a hin dubbata hin dhaga'ama hin hojjeta wal qixxaata. Warri humna qaban hamma humna argattanitti turaa jennaan turan. Waggaa kan namu mataa wayiiti humnichi gaafa irra dhufu garuu leenca baqatee beeku leenca dadhabsa jedhamana. Humnichi gaafa irra dhufu mangaagaa harree dhaqqittiidhaan nama 1,000 walirra dhageenya. Gaafa sirra dhufe raadiyaa akkuma Saamsoon kana wanta baay'ee dhageetteetu sodaattu sana sirraa rashan. Dhibee haa ta'u jecha namaa haa ta'u waan aduudhaa gadii haa ta'u humni sirra
guddaan isitti qoosa. Humnichi gaafa irraa ka'u Saamsoon xuraa'ummaa hojjete ija isaa keessaa baaste warri Filisxeem. Dhagaadhaa fuudhaasiste mataa isaa irraa adde. Humni isaa isa irraa sokke. Kiristaana qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan dubbii Waaqayyoo jireenya keessan eeggattan taanaan humni waan kaleessii kenne sirraa sokka. Irraa sokke Saamsoon irraa. Gaafa sokku deebi'ee boo'ee kadhate. Gaafa kadhatu humnichi deebi'ee fedha. Nan kadhadha. Afurri Waaqaa sagalee raajii kana naa laataa. Nama baay'eetan humna koo deebisa jedha Waaqa. Harka keessa kenne. Harka keessa kenne. Humna gararraatu bal'aa kanaan booda sii deebi'a. Humni kee hin deebi'a. Jireenya kee keessatti waan haaraa argita. Kadhannaa kee humni Waaqayyoo hin deebi'a. Hojii kee humni Waaqayyoo hin deebi'a. Mee Waaqayyoo humna naa kenna jedhame. Warri Waaqayyoo humna kenneef hin hojjetu hin lallaban. Hin fiiguun mudukan. Warri Waaqayyoo humna kenneef hin lallabu lallabu isaanii jalqaba. Hin dubbatu dubbii isaanii lafan bu'u. Humnicha irra jira. Humna hidhaayitu irra. Humna jaama banutu irra. Humna seexana waraanutu irra jira. Gabaa keessatti bakkee irratti manatti hafuurri naasii dhiigu tokko har'a ganama sirraa dhufu. Humna Waaqayyootti jabaadha. Jabaadhu isa mootummaa Waaqaa si galchu. Namni hafuura qulqulluu hin qabne mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Mattaawwaqaan mootummaa Waaqaa nu galchuu hafuura qulqulluu. Inni qabdii keenya abdii keenya. Kanaaf humna isaa argachuutti jabaadha. Lammaffaa kiristaanni maalitti jabaachuu qaba? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhachuutti jabaachuu qaba. Hidhannoon keessan maali dhattanii jirtu? Addunyaan kun namni sodaattu nama hidhannoo qabu sodaatti. Addunyaan kun maaliif wal sodaachisaa jira warran hidhannoodhaan? Ni kan likuleerii qaba. Ni kan taankii qaba. Hidhatee jira. Ammas nama hidhateetti gabbaatanii loltu hin dubbatamu. Hidhannootu irra jira waan ta'eef. Seexanni diinni keenya kiristaana hidhatee fi kiristaana ni dadda baasee beeku. Hidhannoon keessa maaliif? Hidhannoon kiristaanas maal akka ta'u qabu? Phaawulos warra waldaa kanatti hidhachuutti jabaachuu qabu. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo. Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo kan warra lafarraa miti. Nikuleerii miti, boombii miti, taankii miti, matariyyeesii miti. Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo maalidha yoo jettan inni jalqabaa dhugaa hidhachuudha jedha Phaawulos. Dhugaa hidhadhaa akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessa ni hidhadhaa. Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo nama cinaatti naa garagaraati. Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo jedhaani dhugaa hidhachuudha jedhaani. Eeyyee filatoo yaa kan ittiin jalli namoota kan ittiin cubbuu moota dhugaa isa ta'e Kiristoos yoo of keessaa qabaate yoo hidhatte dhaloota dhugaa hin qabne seexanni akka barbaade gochaa jira. Warra dhugaa qaban Waaqayyo gatee isaan hin gatu. Kiristaana dhugaa qabu, amanaa dhugaa qabu, hojjetaa dhugaa qabu. Kottaa tokko sinitti hima dhugaa hin gatinaa. Dhugaa hidhadhaa. Waaqeffannaan kee dhugaadhaan ta'uu qaba. Tajaajilaan dhugaadhaan, lallabnaan dhugaadhaan, waldaa dhumnaan dhugaadhaan. Hin fakkeessina. Jireenya bu'aa burreetu baay'ate akka midhaan safara shankooraa. Warra shankoora gurguran argitanii walumatti hidhan. Anagee duwwaaf taa'e dibdib. Jireenyi kiristaanaa bara kana bu'aa burree ta'e. Gaafa dhugaan jiraattu jireenyi kee bu'aa burreen ta'u. Adiin adiidhaan gurraachi gurraacha. Diimaan diimana cuquliisu. Kiristaanni dhugaa dubbata, dhugaa hojjeta, dhugaa jiraata. Dhugaa keessaa bahuu hin danda'u. Akka nama sabbataan mudhiidhatu dhugaa hidhadhaa dhabamus. Mandara warra waaqa tolfamaa waaqessanii keessatti hinjifachuu yoo barbaaddan dhugaa hidhadhaa.
warra sinfalmamoo barbaade dhugaa jira dhugaa hojjetu soddota kumaa kitila ayriiran dhugaa takkittiitu saari'a. Ameen. Raadaa laabataa laboora dhugaa isaaniif baasan jedha sagalee waaqa asuma irratti arraaja fudhadhu barana warri dhugaa qabattan dhugaan keessa shinii ba'a. Argan kenname maqaa gooftaa Yesuusiin sirrattan dhufadha garaa guutuu fudhadhu dhugaa qabaachuu keerraa kan ka'e dhugaa kadhachuu keerraa kan ka'e dhugaan hojjechuu keerraa kan ka'e dhugaa waaqessuu keerraa kan ka'e barcumni ulfinaa tokko siif haa dhaabatu. Haleluuyaa! Ila dhaggeeffadha bara kana kan oolan bara kana kan ce'an bara kana tulluurra tolbaanii kan mul'atan warra dhugaa qabatan meeshaa dhugaa warra qabatanii deeman jawween dura dhaabatu marrataan dura dhaabatu digimtiin dura dhaabatu waa tokko sii dhaama yoo darbitee deemuu barbaade dhugaa kana hidhadhu. Dhugaa qabatte gadi dhiisin dhugaa sii galee irratti du dhugaa sii galee lubbuu kee kennu dhugaan tokkicha duwwaadha dhugaan Kiristoosidha. Kiristoosidha na dhugaan hin jiru Kiristoosidha na jireenyi hin jiru Kiristoosidha na fayyinni hin jiru dhugaadha mudhii hidhachuudha meeshaan lolaa kiristaana dhugaa ayyo oolee buluu danda'a malee dhugaa kee namatti hin gatu. Waaqayyo hidhaliifatu malee akka nama otoo dhugaa nama hin baasin hin dhiisu. Uffata beekni gabbaas warri dhugaa bu'aattan warri dhugaa gaddaattan warri dhugaa fayyadamaattan guyyaa kanaa kaasee dhugaan sun si haa qabatu. Dhugaan sun balbala siif haa banu dhugaan sun asoo si haa banu. Diina itti fachuu barbaadan dhugaadhaan kanadha. Seexan nama akkamii sodaata beektu nama baay'ee baasu nama baay'ee dhalamu nama baay'ee waldaan seenaa nama dhugaadhaan hojjetu nama dhugaadhaan kadhatu nama dhugaadhaan qulqullaa'e nama dhugaadhaan wangeela kana qabu warra waliin hin dhufu warra jireenya du'aa dhufee qabu nama akkasii baay'ee sodaata seena. Kanaaf amma danda'ame dhaloonni dhugaa gadhiisanii jireenya booraa akka isaan jiraatan gochuudha hojii seena. Jabaadha jedhe kana jabaadha sabbataan akka nama guddi isaa dhatu dhugaa hidhachuutti jabaadha. Firoota koo bal'inni dhugaa hojjennu bal'inni dhugaa dubbannu bal'inni sobaan soba jennu bal'inni dhugaa dhugaa jennu abbaan dhugaa dhufuuf jira. Ageessani abbaan dhugaa dhufuuf jira. Dhugaa hidhadhaa ta'a dhugaa qabadhaa ta'a meeshaa da'oo jabaa. Kanaaf qajeelummaa uffachuudha. Qajeelummaa akka madda sibiilatti uffadhaa dhaabadha. Loltuu bara sana jiruu wal qabsiisee haasa'a. Phaawulos akka ammanni kaan asirratti boombii isaan asirratti kilaashiin isaan waan biraa biraa hidhatee deemu sana hidhadhaa hin maal hidhata kiristaanni qajeelummaa. Amma nama as keessa baay'ee isaa kan bareechi uffata fuula Waaqayyoo duratti akka ati bareeddu kan si godhu uffata keetiti qajeelummaa keeti. Qajeelummaan gaafa fuula qajeelummaa sana dhugaa sii galee miccirtu sobatti miccirtu. Gooftaan dhufee sababii nu isa qabanneef qajeelota nu godhu qajeelaadhaaf kadhannaa dhagaa Waaqayyo nama jallaa Waaqayyo takkaa kadhannaa dhagaa hin beeku. Nuyi Waaqayyo qajeelaadhaaf dhagaa jira badaan iyya qajeelota Waaqayyoon dhagaa iyya paasteroota iyya raajota iyya warra daaqilota iyyuu jedhu adda baase qajeelota warri Gooftaan qabanan qajeelota. Innaan qajeela guddaan qajeela beekaan qajeela wallaalaan qajeela qajeelaan afataatu qajeelummaa gaafa hidhatu qajeelummaatti gaafa jabaattu yoo gooftaa waamte gooftaa siif owwaata. Wanta qajeelummaa uffanna qajeelummaatti jabaanna miilolaa keenya isaa miilolaa inni kan Waaqayyo kun dubbii Waaqayyo lallabuuf qophaa'udha. Jireenya keenya qabeenya keenya yaada keenya jilba keenya namoota wangeela lallabanillee deeggaruudha. Yoo isa kanatti jabaanne gooftaan gaafa dhufu gatii keenya baatee dhufa. Wangeela lallabuudhaaf qophaa'aa wangeela nagaa wangeelli keenya የሰላም ወንጌል ነው እንጂ የጦርነት ወንጌል አይደለም። ወንጌል መነገለ ነጋቱ
mucaa gidduutti wangeelli gaafa lallabamu nagaa bu'a. Biyya keessatti chachii keessatti wangeelli gaafa lallabamu nagaa bu'a. Obbolaa gidduu wangeelli gaafa gale nagaa bu'a. Kanaaf sin harka kan jiru wangeela nagaati. Biyyaaf nagaa kenna, jallaadhaafuu nagaa kenna, warra hin beekne beekaniifuu nagaa kenna, isa biyya bulchuuf nagaa kenna. Harka kee ol gaafa dhume wangeelli nagaan jireenya keessiif nagaa haalaati. Wangeela kana lallabuutti of hin qabina. Namni riba gaarii rafe arra dhaloonni baay'ee wangeela waan fudhachuu dideef irrinni irraa bade. Hin cinqame, hin reebame, hin ari'atame, dhukkuba qoricha hin qabne gadhiifame. Wangeelli keenya wangeela nagaa deebisuudha. Wangeela nagaa balleessu miti. Mucaa nagaa dhabeef nagaa, mana nagaa dhabeef nagaa, waldaa nagaa dhabeef nagaa, walgahii nagaa dhabeef nagaa irraa afaan alaa ta'e ila wana itti si eebbisu jiraatu. Wangeela kana naga'uu keerraa kan ka'e manni keerraa kaase, jiruun keerraa kaase, mul'anni keerraa kaase maqaa Yesuusin nagaa. Ameen jedhi nagaa. Nagaa siif haa ta'u. Wangeela nagaa kanatti qabaa. Gaafa satti firoomtu nagaa sii kenna. Gaafa isa wajjin walii galtu nagaa sii toonyaatiin quuftu. Gaafa wangeela kana wajjin walitti firoomtu maal jedha waa'ee koo wangeelli kun nagaa sii deema. Warra si lolan siifan loladha, warra si jibban immoo jaalladhu immoo taa'e. Wangeelli kun nagaa sii fida. Yoo ati kaatee wanti godhu dhiisii ishee nagaa sii deebisa malee nagaa kee booressu. Dhuguma sinitti hima. Wangeela lallabdan illee gaafa kabalamtan hin gammaddu. Hafuuricha takka sin godha. Phexros fa'a wangeela lallabuudhaaf manaa ba'aniitu lolli irratti banan. Akka nama saree ari'utti ari'atama. Tullaan hin hafne, dhagaan hin hafne, hidhaan hin hafne, manni hin aanamne. Wangeela kanaaf jedhanii maqaan isaanii mallatti ba'e. Garuu yoo hidhaman yoo tumaman maaliif carraaqoo akkana gootee dhani waaqan komatan. Haalelluuyaa akka nama mindaa argatee gadi ba'e kabalamanii galateeffatan, dhiitamanii galateeffatan. Wangeelli yoo tumamteyyuu isaaf jettee nagaa keessa kee balleessu. Ilaalcha kee ol kaasi. Nama baay'een dhaabitti yeroo laaltu nagaa fakkaata. Keessi isaa nagaa dhabeera. Hin nyaata nagaan qabu, hin uffata nagaan qabu, hin barata nagaan qabu. Har'a Waaqayyo kana naan jedha warra nagaa dhabeefan nagaa deebisaa jedha. Ila deebiin dhufaa jira. Nagaan kee hin deebi'a. Maaloo ameen jedhu sabni kun nagaan kee hin deebi'a. Lafa hojiitti sii deebi'a. Gaa'ila keetti hin deebi'a. Biyya keetti hin deebi'a. Waldaa keetti hin deebi'a. Warruma ameen jedhan kana naa godhi Yesuus. Mee galateeffadhu nagaa hin mallasa. Nagaan kee hin deebi'a. Hin deebi'a nagaan kee. Gooftaan nagaa nuu kennuu dhufe. Waaqarraa ulfina isaanii ishee kan dhufeef nagaadhaaf. Kanaaf የሰላም አለቃ ነው። አለቃ ነጋ ነጋኒ አሸቦ ሚቲ ዘይቲ ሚቲ በኩማ አርገሜ በኩማ ተኤ ነርገተን ፈኖ ክርስቶስ ዱዋ ጀላርጋ ነጋ አርገቹፍ ጀባ ወንጌለ ነጋ ከነ ዮ ቀባተ ነጋን ጅረ መነገ ኡጉመ ስንት ማወት ስኒናም ወንጌለ ከነ ዲነን ነጋ ቀብደ ደረጀ ማልጀ ወንጌለ ከነ ፍዶን ቀብዱታና wangeela kana kabajju taanaan iddoon argadhaa nagaan argadhaan soba. Kottu kaasee lafa jiru wangeela kee kaase lallabuudhaaf ka'e hojjechuuf ka'e jireenyaan lallabuudhaaf afaan duwwaa miti hojii keetiin gochaa keetiin lallabuudhaaf ka'e lallabdee galtee otoo aga buyyuu bultee lissaana haasaa bulta gammadaa bulta samiirra bulta dhugaa gooftaa. Wangeela lallabee kan kassareen agarre. Wangeela lallabee kan boo'een agarre. Wangeelli waliin dhooftuu bichaa jibba bakka. Dhageessan waliin dhooftuun isa jala darbiti. Warra fakkeessan jibba bakka wangeelli. Wangeelli warra isaa baruudhaaf itti fiigan of barsiisa. Warra isa barbaadan itti of mul'isa. Kottaa jireenyi keenya wangeela nala hin qabu. Nagaa akka argatta yoo barbaadda wangeela keessan kaafadhaa mana ulee moo'icha keessa dhiisi. Kan karaa ittiin darbitanis.
dhuguma sinitti yeroo tokko ani ooleera wangeela kana baadhee yeroo sana deemuun hin danda'amu. Dirqama sa'aatii koo malee hin deeme charchiin amma hin deematu. Namoota baay'eetu mu karaa irratti wangeela koo baadhee hin deemu. Dhugan abannaan isa deemtonna waldaadhaa deemna kinoon jedhe akkas taanan isin darbaanu jedha. Wangeelli karaa si dabarsa. Ameeri jadduuti waliin dhooftuun ta'in malee wangeelli karaa si dabarsa. Nama wangeelaa taanaan innaa guddaa si barbaada. Calliin inni jedhu kanatu si jedhu. Wangeelli nagaa fida waan ta'eef nagaa namaan booresu gaafa nan duuriyyee wangeela dhaga'u nagaa isaan deebi'a. Mucaa yaada ol fudhatee dhiisa wangeela dhaga'eeta. Namni gaafa wangeela dhaga'u dhibee kamirraa hin fayya. Har'a namoonni baay'een jireenya isaanii maaliif hamaraa'ee rakkataa jiru beektu wangeela dhaga'uu dhiisan. Wangeela jiraachuu dhiisan. Bakka wangeela nagaa lallabuudhaaf yoo qopheessitan miilolaa inni guddaan wangeela. Kana baattee salphattu. Kana baattee kassabtu. Kana baattee namaa gadi hin baatu. Kana baattee okkolaan jiraattu. Kana baattee kadhattuu hin baatu. Waaqayyo warra wangeela kee deematanii barbaadan guyyaa kanaa kaasii jireenya isaanii ollaa'uuf. Warra wangeelatti hin qaanofne, warra wangeela dubbachuutti duuban jenne, hojii kee hojjechuutti warra duuban jenne, harka kee ol gaafa dhuga maalo gooftaa Yesuus. Warra wangeela kana lallaban miila isaanii, harka isaanii, arraba isaanii, haa deemanii barbaadamaa haa ta'anii. Warra wangeela kanaaf dubbatanitti iddoo laalaadha. Wangeela kanaaf iddoo kennita taanan sadarkaan guddina kee gadi na deemu ol deemaa bumta malee biyya bulchuu jalqabdu. Waaqayyo waa tokko dubbachaa ture yeroo ta'e biyya kana kan geggeessu kan bulchu kana booda ijoollee kooti yaadattoota warri keessumaa warri waldaa keessa jirtan kana booda ganda kan hogganu pheenxeedha jedhee biyya kan marra'u pheenxeedha jedhee dubbatu. Haaleluyyaa jedhee waldaa Yesuus geetaa dha. Dhuguma sinitti mammarii biyyoota eessaa oolaaltan achirraa kaasee amma eessatti baay'inaan amantoota siyaasa keessa nan galchinaan siyaasan beeku dhimma sanaan miti. Waa tokko sitti wangeelaaf iddoo kenninan waaqayyo adda dureessu godha. Arga kan kaase namni wangeelaa biyya bulcha mana bulcha biyya hoggana safara hoggana guyyaa kanaa kaasee wangeelaan jireenyi kee nagaa ta'u manni kee nagaa ta'u karri kee nagaa haa ta'u waajirri kee nagaa haa ta'u maasaan kee nagaa ta'u. Kana qabattasi jabaadha dubbii waaqayyoo lallabuutti dubbifachuutti amantee akka gaachanaatti fudhadhaa jedha. Amantiitti jabaadha. Sagalee waaqayyo akka billaatti dhagno billaani waan baay'ee fayyada. Sagalee waaqayyo dhala baatee galuu hin dandeessu. Itti jabaadha. Sasanaffaa kiristaanni maaliif jabaachuu qaba? Hojii seexanaa diigutti jabaachuu qaba. Barreessaa warri barreessitan haxxummaa seexanaa jedha Phaawulos. Isa kanaan mormitanii ittiin qabuu akka dandeessan mi'a lolaa fudhadhaa jedheetu. Egaa hojii seexanaa namoonni diiguu danda'an yoo gooftaatti jabaatan kiristaana amantii isaatti jabaatu seexana baasa. Kiristaana lallaaftuu hin ta'in kiristaana jabaa ta'e. Mootummaan gabaree jabaa waamee badhaasa. Hojjetaa jabaa waamee badhaasa sadarkaa guddinaa dabalaa. Amanaa jabaa ta'e gaadee taanan jabaa isaa ta'e. Gaafa qabaachaa deemtu seexanni hin danda'u. Kadhannaa keessa hojii keessa lallaba keessa waldaa keessa itti fufaa gaafa deemtu waaqayyo akka ati seexana irratti dibamtu karoora seexana akka ati diigaa deemtu godha. Warra amantiitti jaboo warra qulqullummaatti jaboo warra akkasiitu seexana hojii isaa diiga. Waldaa keessa teessanii seexanan deeggarina. Mormaa jedha sagalee waaqayyo. Hojii seexanaa diiguudhaaf haa kaanu. Inni halkanii guyyaa hojjeta seexanii nu balleessuudhaaf. Kana hin dagatinaa. Yeroo ati raftu inni rafu sitti mora. Nama sitti kaasee sitti morsiisa.
Oduu sirratti bansiisee akka ati biyyaa baatu si godha. Yoo ati dindiin jalqabde sirratti cufsiisa. Barnoota yoo eegalte akka ati barnoota keerraa haftu si godha. Leesii dadhabaa akka taatu, barataa dadhabaa, tajaajilaa dadhabaa, amanaa dadhabaa, karaa hundumaa humna si keessaa fuudhee si dadhabsiisuu barbaada. Inni siiniin jabaachuu nama, ka'uu nama, warri jabaatan seexanan deeggaran hojii isaa diigu malee. Guyyaa kanaa booda maal argattee maaltu sii dhufee akkamitti ati nagaan jiraattee hamma siin jedhanitti humna hojii seexanaa diigu tokko ganama gana si argatu. Ameen. Hojii seexanaa diiguudhaaf jabaadha. Seexana wajjin irra fidalgaa tokko lafa oolmaa keetii arii, suuqii kee keessa arii. Amma warruma seexana qaba wajjin kaaffee tokko fayyadamna. Gabaa tokko nagana. Amma waaqayyo mirga nuu laachaa jira jabaadhaas. Qonqaawota iddaa hundeedhaan boksaa jira. Nageenya isin hin argine. Warraaba yeroo inni duraan kaasu nagarre. Raadona maayaa jabaadhu kadhadhu mucaadhuma wallaala amantii ishiitti jabdu waaqayyo kadhannaa ishii dhagee jawwee biyya rakkise, jawwee waldaa rakkise, jawwee dhaloota rakkise waaqayyo hundeedhaan garagash. Jabaadhu kadhannaa. Maaliif si dhoqqosaa bula seetan? Maaliif si yaabbachaa bula? Maaliif kan si rirriitaa bula? Nagaa rafee nama meeqan dhukkubsatee qaba? Jabaadhu amantiin. Maaliif gosaatti jabaadhu? Kan sareettee isin jabaadhu malee naa ta'uu dide namoota tokko iyyaaluunis bakka hin ta'u kun aadaa durmayyuu kennaa koo miti. Situ laafe malee kennuma keetu si dadhabe malee uffee sagalee akkasiin naa dhufa. Ilaa as keessa dhaggeeffadhaa. Karaa irratti milkaa'uu dadhabde irratti namoota milkooftantu jira. Ilaa balbala sinii banamuu dide namoonni sinii banamu jira. Kuni kennaa koo miti jettanii waan baay'ee jijjiirtanii sinii ta'uu dide harka marattanii taa'aa kan jirtan guyyaa kanaa booda waan si gargaara. Seexana hojii guddina keerra jiru karaa keerraa kaasa. Ati sin jabaatta waaqayyo eebba kee hojii walitti si baasa. Roobaa yaatiima la sagalee akkasii na dhageessise. Eebba ijoollee koo qabee kan jiru milkaa'ina isaanii, yaada isaanii, guddina isaanii qabee kan jiru nan kaasa warra jabaatanii na kadhatan dura naan jedhana. Raadaa baatiyaa namaayaa sadaabatee sii formulaaltee sodaatiin, sadaabatee sii lafa garuu sodaatiin waaqayyo sumaalan hojii isaa diigaadha. Kayyuu irratti bobeessi wangeela kee, irratti bobeessi kadhannaa kee gubadha jedheetiin nutti gadhiisa. Na gubdeetti kadhannaa ishii na gube, uffannaan isaa na gube, hameen isaa na gube, haleluuyaa ishii na gube. Hamma jedhutti guyyaa kanaa kaasee hafuurri jabina ishii kennu tokko gara kee haaruuf. Kana namiti Phaawulos jabina gooftaan koolaa kennenan waanan gochuu hin dandeenye gochuu danda'a jedhe. Jabina gooftaa ishii kennuunidha kan hojii seexanaa diigu. Malee jabina namni barateef maqaa guddaa qabaateef hojii seexanaa diiguu hin danda'u. Dooktorri seexana baasu hin jiru. Muummicha ministeeraa otootti waamtanii seexanni tole hin jedhu. Mucaa maayyimni homaan baranne garuu dibati waaqayyo irra jiru. Hayyaanni waaqa wallaaltuu irra jiru. Nama amantii ishiitti jabdu gaama ishee argu iyyuu jalqabu. Gaama isaa argu iyyuu jalqabu. Guyyaa kanaa kaasee hafuuruma seexana iyyisiisu siniif haalaa ta'e. Nama deematu seexan motoonni iyyisiifadhe warreen dhugaadhumaan kaase waan gaafa ol kaaftu si arga. Seexan motoonni iyyisiise. Waajjira koo keessatti karaa irratti odoon deemu namukkee ta'anii taaskii keessatti akkuma isaan iyyan hin barbaadu. Warri seexan irra jiru warri jettan guyyaa kanaa kaasee hafuurri seexana baasu sirraa dhufna. Hafuurri seexana waraanu sirraa dhufu. Budoonni si ilaalanii haa iyyan. Qonqaa'onni si ilaalanii haa iyyan. Sirraa waa bituu dhufanii haa gubatan. Ibiddi waaqayyo sirraa buufatu. Guyyaa tokko akkas jette dubartii wayii hojii onqolaadhaan hojjettee sooromte. Onqolaa hojjetattee taa'aa hoteelaa taate. Isaan booda paasteriin tokko ishiitti deddeebi'a. Namni kuni dhaqee maaloo gooftaa amaneedhaan isheen seexana hojii waadaa galteetti. Gabaa ishii guddaadha. Furaamaatu rakkisa waan ta'eef gara sanatti namoota harkisa. Sanarraa kan ka'e guyyaa tokkotti
Paasteriin kun dhufee birrii 10 shaayii nurraa dhugee. Birrii paasterii kanaan akka birrii nama waaqayyuu seexanni beekaa. Gaaf sana seexanni akka humna hin qabne hin bareedu. Dura seexanumatu waaqayyoo yaadaa. Isaan booda gaafa mana xonqaayii sanaa dhaqu edaa birrii jiru keessaa birrii paasterii sanaan fuudhee dhaqee. Isaan booda gaafa birricha argatte xonqaayichi narraaf jedhe omtuun jiru. Eessa olten talaalaan jedhe maal birriin kun eessaa dhufe? Warra pheenxee bira olta miti birrii warra pheenxee qabatan qabatte. Gaafa naqasti dhaadatu fiigeen achi gadi ba'e ajjeesuudhaaf baay'ee natti dhaadate. Isaan booda waa tokko naa dhufe namicha akka kanatti waan hundumaa godhu birrii 10 irra taa'eetu afurri kun gube lakkaa humni warra pheenxee irra jiru hin caalaa. Namummaa kee mitiin birrii natti qabattee iyyuu seexana gubaa jira. Mucaa tokko tokko narraa caammaa baafateetu mucaa fudhatee deemee dhaqee qaallu. Caammaa mucichaa pheenxeedha mucaan inni qe'ee qaalluudha kun immoo pheenxee miti. Caammaa koo fudhatee dhaqnaan maal keewwattee dhufte? Caammaa jala sanaa keewwattee dhufte? Dabi caammaa kana baasi caammaan kun na gubaa jira jedhee. Magaalaa kana keessa mucaan sun harka kee ol kaas ilaalu ati nama taate erga waaqayyo caammaadhaan birriidhaan hojjechuu jalqabe waan ati harka kee hin qabdirra yuumni waaqa arga dhufe maqaa Yesuusin hafuuramaa si argee haa waraanamu. Si argee haa iyyuu. Si argee haa gadootu. Kana booda jallaa si biratti milkaa'u jedhiinaan jedha waan. Ani beeku eenyu fakkan dubbachaa jiru jallaan si biratti milkaa'u jedhiinaan jedha. Mekka zari jallaan na biratti milkaa'u jedhi namni. Siifaa taasisu Waaqayyo. Dhugaa gooftaa amanaa. Kana si biratti waraabini si biratti wal guddisan si biratti fooqii ijaaran. Kana booda hin kadhatta hin jabaatta waan isaan beeku waan ta'e gadi mana harkaa deemaa jira. Dhufanii amma falli koo maal jedhanii mana si gaafatanitti warri hojii xonqonaan jiraattu. Dhugaa gooftaa sitti hima. Jabaadhu kadhadhu Waaqayyoon yoo baatu hojii isaa diigda yoo galtu hojii isaa diigda ciisichi kee yoo hojii isaa diiga uffannaan kee yoo hojii isaa diiga guyyaa kanaa kaasee karuma kamiin asitti dhufu hojii isaa si bira ga'ee haa diigamu. Sodaatiin seetan maalitti jabaachuu qabna waan lama saditti kennaa hafuura qulqulluu kennu fudhachuutti jabaachuu qabna. Dibamuu qabdu raajii ta'uu qabdu mul'ata arguu qabdu. Hafuurri qulqulluun kennaa namaa kenna. Wangeela namatti kenna. Hojii kana hojjedhu dee waa sitti kenna. Kennaa hafuura qulqulluu maal qabdu ammoo bira. Faarsi si godha as ba'ikaa. Raajii si godha kotta. Lallabi mishineerii ta'e si godha. Dhugaa ba'imee si godha tanan kotta. Kennaadha inni. Kennaa hafuurri qulqulluun akkasinii kennuuf jabaadha kanadha. Hafuurri qulqulluun akka ati gorsitu si kaasa. Kata fanaana dubbattu kennaa si kenna. Fanaana akka atiittu kennaa si kenna. Hiyyeessa akka gargaartu kennaa si kenna. Daaqonii ta'ee kennaa si kenna. Kennaa waan sitti kenna immoo gatiin. Tiin hojjedhu, ti jabaadhu. Gaafsan guddachaa deemu. Isheedhumaa mootummaa Waaqayyoo galuuf jabaachuu qabdu. Jabaadhaa firoota qabu. Wal jabeessaa waan jedhuuf akkana isinitti fide. Jabaadhu mogoleen kee hin bu'in. Namni gooftaatti jabaatu hin mo'amu. Namni gooftaatti jabaatu hin mo'amu jedha. Homtuu sammuu. Namni amantii isaatti jabaa isaa kufuun argitan isaa mo'uu argitu. Nama gooftaatti jabaatu ayyaana argachaa deema. Siimboo argachaa deema. Adda argachaa deema. Namni gooftaatti jabaatu karaa hundumaa gargaaramaa deema. Mee gooftaaf galata laadhaa gooftaadhaafi. Kanaaf Phaawulos yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa. Kadhannaa deebii qabu isinitti hima.